السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا عشان عندك درتو جباتني الحمد لله ترى قالت ربي كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرى ديبين دفنة جرا جوجو تمروس هم بودمو تري دفنة يوري إذا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا الحمد لله دالامين أرى دشاني دفنة را إني قدام ديبيني دفودا ماله أشيم بدني أشيناف أشيم كده ka dufe cala ka dabri cala ka dufu cala mere kanafu inni sadabri difne amma isma amma bodatin wajin turra inshallah ka bajamtota dawatota kenya kan dabri difa masinin jecha amma kan dabri le rakko kenno mi tasittu rakko kenno mi shabakan no vallese ega sha baka masanu yu ka bajamtota kenya fi dawatota kenya difa majechun wan bimiti kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya irra dachaanii dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya mee maal fakkaatan bareednami maashaallah ayyee daawwattoota keenya isin irraa bannee jirra dhiifama isin jecha arda deebinee isin dhufnee irraa nusi madda isin jenna daawwattoota keenya amma inshallah ni dhufnaa akkuma ta'etti illee ta'uu warroon fooziyaa nagaa fattanillee samoona na eegaa waan haaraa qabadhee isin dhufa daawwattoota keenya fooziyaa eessa gootinaan jecha artanii koomenti jalatti amma viidiyoo gadhiifna fooziyaa nagaa fataa jiranii By the way, Fozia, akkuma samasan immoo Kadir family leen badee jira. Amma yoo Kadir leen dagatina asitti waan sana Kadir jira. Ana immoo wanni nan daganneef ka Asha channel Asha kanarratti yeroo baay'ee deddeebiin dhufa kanaafin na dagatanii Asha inda Kadirtu biratti na agarta waan ta'eef egaa kabajamtoota daawwattoota Kadir family leen deebiin dhufa. Foziyaatu billee bor waan ajaa'ibaa qabattee dhufti kabajamtoota daawwattoota keenya isin bira dhufuu hin dagatina egaa akkuma beekamu waan baay'ee bareedaa fi akkasuma immoo ajaja keessan qabanya yeroo isin dhiyaanna isin hoo maal isin irraa barbaachisa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan isaan kunniin immootu share gochuudhaan warri yoo dura maamila keenya taatan share gochuudhaan gara keenya kootta isin jenna akkuma san immootu adhallee maal qabatanii dhufta yoo isin nun jettan obboleettii teenya Zuleykan meeshaa addisee ajajatte meeshaa haga ammaa hin bitaminii fi baay'ee barumsa qaba meeshaanis maal barumsa qaba si fakkaate warroonni biyya alaa jirtan waa tokko laalaa waa korrojaa deema ani isheen maal bitatte ana maal na barbaachisaa waa taamaay ani maalii jedha isin bitattoo maayyaadde kana bitatte waan jedhu irratti hubachuu qabdan akkanumaan osoo hin taane obboleettiin teenna meeshaa mana keessatti nyaatamichaa osoo hin taane meeshaa hojiif ta'u bitatte maal akka ta'e aga viidiyoo kenna gadhumaa yoo laaltan ni argitanii faayidaa isaallee isiniif himnanii argitanii aga xumura viidiyoo kennan wajjin turaa share like subscribe gochuun irraa fufnaa isinitti hin dheeressinu kallattiin gara hojii seenna lakkoofsa viidiyoo kennaa duwwaa 9 67 Kamera foto? Dua sagar 83 87 jechuudha. Nu bilbiltanii nu argachuu dandeettan kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan kallattii maaneen ati maammee Aishaan gara meeshaa isin beeksisuutti gatii isaa wajjin isin beeksisuutti deemte ani immoo akkuma san duuban sappoortara ta'ee itti deema naa jiraadha. Assalaamu alaikum dhumarratti walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenya amma kallattii maaneen meeshaa isin agarsiisuuf gara meeshichaatti dhufee jira gara meeshichaatti yoo dhufu akkuma argitan kana waa baay'eetu jira daawwattoota keenyaa waa tokko oromaa miti waan duraan dhufe mara jira hin jennee jira daawwattoota keenyaa galmi maaliin deemaa galmi yoo deemu jaba maandajaa karabaa lama qabdi obboleettiin teenyaa saarbisii aadiyyaa seettii lama qabdi maandajaa karabaa jechuun kan duraan beeytanii meeshaa duraan qabnu fi kan qabne mara ajajattee obboleettiin teenyaa maandajaan karabaa isii kana lama bitattee obboleettiin teenyaa maashaallah tabaarakallah meeshaa dachaa bitattee tokko tokkoon osoo hin taane Sarbisi adiyan moto kuno asti fermuzon daramani jirani fermuzin kunuyu kaharota hiddu tujira sarbisi kana kwa isini fipsu bada ma duwetta isin setu tu datte anta kana si samana sadin si ora donti onde hala kanani satu ni tamu jechura hala kanan akuma warqama sadi warqati bitamto tunille sadi warqati bitamto jechura yero ajajattana ke ifesin tawfi yo arbaadan shut goru dandeettana ka beedin sirriitti sirra osoo harka qabu jechura hala kanaan jechura sarbisiin adiyyaa gatiin isii mootu qarshii miqa sarbisii adiyyaa 1,500 1,750 sadii nan isin agarsiisatuun 1,750 isiin garuu dachaa qabdi jaha qabdi jechura 1,500 bitattee maandajaan karabaa akkuma beektan 800 akkuma duraanii jechuudha daawwattoota keenya Sarbisiillee warqaammallee qabdi obboleettiin teenyaa adiyyaa sana bicha osoo hin taane warqaammaa qabdi. Sarbisii warqaammaa jechuun kanuma beektanii maashaallah tabaarakallah sarbisii addaati. Nama hunda biratti jaalatamaa jirti jechuudha. Sarbisiin tuni abbaa jiha qabdi. Darzaan lama jechuudha. Takkattii keessa 3 jira haala kana.
kun haala kanaan ashagamtee dhufti jechuudha. Nuti agarsiisuuf keessa baafne malee kun haala kanaan sadii nuti irratti ashagamtee dhufti. Sadii nuti tun qarshii 3,000 turte. Amma garuu jammaraa jirti dabalaa jirti dhiifama daawwattoota keenya. Saarvisiin tuni gatiin isii dabalaa jirti. Amma akkanuma duraan dabarsinu naa dabarsinu malee obboleetti animeeshin isii xiqqoo bubbulee jira hojjetame. Kaleessa garuu gisee gabaa deemu dabaltee jirti. Yoo dabaltee lakkuma dabaletti yoo qatatee lakkuma kana sitti sin beeksisna daawwattoota keenya. Qarshii 3,000 qarshii 6,000 bitatte obboleettiin teenna isii 6 jechuudha. Daawwattoota keenya share like subscribe gochuun akka hin irraanfatamne kallattii maaniin gara meeshaa itti aantutti sin dabarsa. Distii hafuura abbaa meeqabdi abbaa afur qabdi obboleettiin teenna. Abbaa afur keessaa garuu tokko maal ta'e? Hadiyyaa namaa kenna. Hadiyyaa namaa kenname. Daawwattoota keenya maal isinitti hime obboleettiin xiyyaatuni gisee hadiyyaa distii kana distii 3 bitte distii 4 bitte tokko guddaa fi 2 didiqqaa barbaadanaan jette 3 didiqqa bitame ka tokko didiqqaan kun jechuudha. Anaafin hadiyyaa naa kennite anaaf hadiyyaa kanaa kennite maal akkanaan jette isinitti himu barbaada. Sababni isin hadiyyaa naa kennite isinitti himeef waan isin naan jettu jira jechuudha. Akkanaa kana tokko anaaf hadiyyaa kennite akka distii daddafeetiniin waa bilcheessu kanatti waan itti barbaadu hundi daddafeessi haa ta'u jedhi du'aayi naa godhinaan jette. Du'aayi ani bichaan yoo isii godhee gahaa miti. Daawwattoota keenya keessa namni du'aayin isaa akkuma inni du'aayi godhee baay'ee waliin jiraachuu danda'a. Du'aayi naa godhaa fi isinii bichaan isinitti hime kan isii immoo kun kana fakkaata didiqqaan 2 qabdi kun qabannaa isaa kaasifasirra galuu fi biroonni adda addaa akkas keessatti ashagamee jira. Inni akkasumatti deebisa jechuudha. Maaliif gidduu fayyadamuu jammarame kaahii kamuu jechaafini. Fayyaa kana fakkaata daawwattoota keenya distiin hafuura kunoo kana lamaan didiqqaa wal fakkaatu kun immoo irra guddicha jechuudha. Haala kanaan bitamee jira. Guddichi qarshii tokkochisaa guddaan suni qarshii 4,000 fi 800 bitame kan jalaa kun jechuudha. Xiqqaan kun immoo tokkochisaa qarshii 3,000 fi 800 kan wal baase kun 3,000 fi 800 warra bitachuu barbaaddan kottaa bitadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Kan itti aanu mootu peermuuzii warqammaa abbaa afur qabdi obboleettiin teenna. Peermuuzii warqammaa jechuun kunoo isa kana abbaa afur bitatte jechuudha. Qarshii 10,000 bitatte kun lamaan 5,000 kun lamaan 5,000 10,000 bittee jechuudha. Bakka tokkotti obboleettiin teenna galtee warraa qooduu heddii ofuma isiitii barbaaddi isima ofirra bitu beeka. Anu warraayyuu sixoota jammartee jirti. Haadha sixootatti nama akka adda kennaati. Hayya rabbi sirraa haa jaalatu hin jennaani obboleeyyan teenna. Kan itti aanu mootu rakabooti abbaa gadaa qabdi. Rakabooti jimlaayitti qabdi. Rakabooti abbaa gadaa qabdi obboleettiin teenna. Rakabootiin abbaa gadaa kan isin argitan kana qarshii 3,000 fi 100 bitama. Siinii isa darzaan tokko bitatte. Rakabooti jimlaayitti illee mabraatitu gadi biyya keenya mabraatiin hin baddii dhufti. Silaatti sakkaanee faagoon isin agarsiifna. Haala kanaan kun daradaramee jira. 2 qabdi obboleettiin teenna. 4 siinii isaa wajjin qarshii 8,000 bitame lamaan isaa. Maashaallah jedhan daawwattoota keenya tokko ababaa diimaa keessaa qaba tokko birraammadha. Haala saniin binnee jira daawwattoota keenya. Akkuma san share like subscribe gochuun irraanfatame isiniin jenna daawwattoota keenya. Kallattii maaliin gara meeshaa itti aanutti isin dabarsa. Gara meeshaa itti aanutti yoo isin dabarsu maashina uffata miicuu qabdi obboleettiin teenna. Kallattii maaliin na hojjetu kottaa gara jira maashina uffata miicuu. Irraa baasuma akkana tajaajila. Irraa baasuuf. Sudah rawat di sana ada sejarah. Kalau kita kena kotak dulu rawat di sana agar sisa macam ni. Rawat sih rakyat tu ni sah, rawat kanan. Macam nak nak kalau bini ni jadi boleh tena, asindu lalu kami jadi macam nak bayi beri dah era. Kurang haala kanaan wanti ofiisaa wanti isin hin beekne hin jiru warroonni biyya arabaa jirtan kana homaa isin haarawaa miti. Kan bishaan ittiin naqamullee kan keessaa gadi naqamullee hundi isaatu jira kunoo tubboon jechuudha. Wanti keessaa irratti immoo ittiin bishaan itti naqamu. Ittiin galu jechuudha. Balluwa. Mootuyyuu kana shaafa afaan qadaadamuu ni beektanii. Ibsi mee inni kun baay'ee yeroo baay'ee hin qabu jedhanii namoonni tokko tokko onnoo gaafii keessan nu gaafatu waan ta'eef. Kan qabu jedhanii nama gaafatu jira? Laa isaa miti balluwatti kan naquu fi kan bishaan. La killa shay fi yaa beekti killa shay fi waan maadaamii qabdu hunduma qaba waan ka maadaamii qabu san hunduma qaba kunoo kuni asirratti naqame asirratti galee jechuudha ka bishaan barbaadan boombarra barbaadan bakka feetanii yoo hin jiraatin immoo baalli itti galabbatta yoo hin jiraatin
Akkasaan isin jala daawwattoota kenna maashinichi garuu waa hunda qaba. Isin bichaan mana kwaaltii eeggate ijaara malee. Meeshaa maashee baay'ee ismaart ta'edha. Maashinichi kwaaltiidha. Kunoo kun asii duuba kanaan bakka itti galu qabu. Asitti galee kasaan kunoo ittiin fannifamu xiqqishitti isanillee ni beektanii girgiddaa akkatti fannifte araabni gisee keessa kan naqame kunoo ayi jira bakka itti fannifamullee kunoo haala kanaan itti fanniftan jechuudha. Wanni inni irraa hafe tokkochi illee jiru oriijinaala kanuma biyya arabaa jirtantu asillee jira kun immoo nashaafa afaan irratti akka jechuun ol deemne jechuudha. Haala kanaan asitti qadaadame kun itti qadaadame kasaan ilachu killa shee fi habiibti laat fakkir shee kunoo haala kanaan hin daawwattoota keenya. Qadaadi kaasallee keessaa baasi. Maashina karaan isaa akkuma kana ni beekan. Akkuma kana sirriitti beekama namoonni naannoo hin jiru akkuma biyya arabaati jechuudha. Maashinni uffata miicu kun qarshii 33 hin bitama. Kunoo isa xumurree jira kallattii maaliin gara meeshaa itti aantutti sin dabarsaa daawwattoota keenyaa kabiraa mootuu maashina buna akaayu waan haaraa qabdii yoo hin jedhu lafaa ka'ee miti daawwattoota keenyaa waan haaraa waa hedduu qabdi obboleettiin keenya tuni maashaallah baay'ee bilchii qaruuta namaati maaliif meeshaa bitachuun akkuma jirutti ta'e meeshaa faayidaa guddaa qabu bitachuun nurraa eegaman dubartoonni keessattuu gisee biyya arabaa jirru kana waan gaarii gaarii bitanne malee gisee biyyatti galan ni ulfaata. Achi kaanii taasisaa laalaame dalagaafillee ta'ee namni shaayibeetii adda addaa qabuuf ta'ee nama mana dhuunfatiifillee sirriitti fayyada maashinni kun maaliif yoo jettan buna akaa'uuf jala taa'u osoo hin taane kallattii morma biraatiin wal qabsiistanii. Sokkeetti isallee oriijinaala. Oriijinaala kun abbaa sadiiti. Kana keessaan qottuma qoxaaxaraa qaba. Abbaa sadiiti akka maashinichi hin gubanne immoo kun isa tana qaba dhagaa tana jechuudha. Isuma gubata malee maashinichi hin gubatu baay'ee oriijinaala jechuudha. Maqaan immoo saachidha. Saachii jechuun kaampaanii beekamaadha. Haala kanaan isin jedha daawwattoota keenyaa buna keessatti naqattanii kallattii morma biraatti sakkaatanii quncirra gootanii jechuudha. Gara hojii biraa wanni teettanii isin buna akaa'aa ooltanii hin jiru. Buna xiqqallee ta'ee guddallee akaaya. Haga barbaadan yoo irratti guddistanii akaa'uu danda'a. Yoo xiqqeessitanii haga mana keessatti itti fayyadamtanii ta'e akaa'uu danda'udha jechuudha. Maashina baay'ee oriijinaala ta'edha kun olaalame. Akkana jira. As garagalchi. Ol fuudhima. Ayyee maashaallah. Waa jidalu. Kazaan ooni foofii qabu kunoo asirra qannasuuf dabaluu dandeettanii haala kanaan kunoo saachii jedhan nuyyuu maashina baay'ee oriijinaala maashaallah gatiin isaa qarshii 7,000 bichaadha. Baay'ee bareeda maaliif meeshaa gaariidha waan ta'eef hojillee yoo ta'e nama gocha'uu waan haaraa qabdu yoo hin jiru kanaaf isin jechuu barbaade daawwattoota keenya kallattii maaliif maashina buna daakuu jedha. Maashina buna daakullee ka xiqqoo kaffi jedhe ka gatiin dabalullee waan gaarii naaf ta'a itti obboleettii keenya. Meeshaa biraandii ta'e jechuudha. Kan duraanitti irraa waan adda isa godhu qaba jechuudha. Godhu qaba gatiin isallee hin dabala. Meeshichillee immoo adda si beektanii ka 800 sun kana hin ga'u. Kun immoo tokkoof ka jedhe guddaadhallee ofiifillee kun akkana jira isiniin jenna daawwattoota keenya. Maashina buna daakullee ka buna akaa'ullee adda addaan si binnee jirra. Zuleecha habiibti galbee meeshaa kee laalladhu akka barbaadetti siin jedha habiibti. Maashina buna akaa'u kun 1,300 fi birrii 50 bitame. Kabiraa mootu maashina qamashaa jedha. Maashina qamashaa ammallee waan haaraa obboleettiin teenya fiddee dhuftatu jira. Maashina qamashaa nama hedduu nagaaftaa ture duraan hin dhiyeessine ture amma garuu dhufee jira abbaan barbaadan ajajjattanii bitachuu dandeettanii kuni bilooni itti walitti hidhamu miti gadi. Kan mukatti gadi hidhamuuni. Kan mukatti gadi hidhamu mukarratti hidhamu waan ta'eef kun immoo ittiin dhayamu. Kun as keessatti babal'istanii kafaasatti hidhamuu dandeettanii as keessatti qaqallaa qamashaa dhaya kun immoo ni daammaxa jechuudha duubatti sirriitti ka hojjetudha. Maashaallah maashina. Laakiin garuu zayitii barbaada. Itti him. Hadaa isin jedha abbaan moomii dhagaa jirtan daawwattoota keenya. Biraatiin barbaadu maaliin barbaadu baadiyyaan jedhu kataman jedhu bakka mittuu ka hojjechuu danda'udha ni beektan sirriitti isin jedha daawwattoota keenya. Maashinni qamashaa kuni qarshii 2,700 bitame bitadhaa yoo barbaadan isin jedha daawwattoota keenya. Kallattii maaliin meeshaa itti aanutti yoo isin dabarsu meeshaan itti aanu immoo maashina juusiiti. Maashina juusii oriijinaalaa fi bareedaa akka ta'e qabdu obboleettiin teenya kunoo. Kunoo maashina juusii jookii 2 qabu. Kan bunaa ka qabudha jechuudha. Dhagaa godhee agarsiise. Kunoo kunillee ka juusii kunillee ka kuni maayikadha. Kun immootu gizaata ta'ee garuu baay'ee furdaa fi oriijinaala akka ta'e isa kanaadha. Kun immoo ka bunaati. Ka buna daakuu 3 qaba jechuudha. Beeksisa isin durallee isin agarsiisee jira daawwattoota keenya. Kallattii maal meeshaa itti aanutti isin dabarsa daawwattoota keenya. Maashinni kuni qarshii 3,800 duullee ni beektanii. Maashina foon daakuu qabdi. Maashinni foon daakuu isa.
Kun osoo jala. Ayyoo kunuuti kaartoonii keessaa hin baafne maaliif yoo ishii keessaa bahe xiqqoo inni ishiin isaa deebiin ulfaataman ta'e maashinni foondaas kun haala kanaan haaluma kanaan walitti qabama haala kanaan bulleessee daakuu kun asirratti agarsiisaa jira. Kana sirriitti mul'ata jechuudha. Maashina foondaa kunillee bitattee jirti obboleettiin teennaa maashaallah rabbiin nagaan si haa galchu namatti fayyadamu irraa gammadu rabbi si haa taasisu. Maashinni foondaa kun qarshii 4,800 bitamee orjinaala jechuudha. Kaawiyyaa uffataa jira kaawiyyaa uffataa ittiin tokko sanillee kun obboleettiin teennaa uffatallee as keessaa miiccitee gisee baalte sabu'uutii jechuutu jira beere sabu'uutii sanillee maaliif biyya namaatti kan birallee haadha fudhatte. Haala kanaan kun uutillee bitattee jirti obboleettiin teennaa uutiin kun birrii meeqa kaawiyyaa uffata qarshii 2,800 bitame maal ta'e waa roottoo lama guddaa qabdi obboleettiin teennaa roottoo lama guddaa jechuun isa garaa dhalatan kana lamaan qabdi roottoo dhaabata kiyyaan qixxaawu kana qabdi meeshaan isii kallattii maaniin gararratti gadi gala jechuudha warri roottoo keessa galuu danda'an. Waktu lama guddaa jedha tokko cituu sadii lamaan isaa wal irree guddan jettanii ishii kabraa mootiyyuu maashina uffata hodhu wanni adda ta'e meeshaan isii bituu isii na gammachiise keessa maashina uffata hodhuudha. Maashinni uffata hodhu kuni maal hodha akkamitti hodha waan jedhu baay'inaan isin hima kallattii maaliif naaf tura. Maashinaan kan guutame manni isii jechuudha. Maashina uffata miicuu, ka buna kaayuu, ka buna daakuu, ka foonii, ka juusii, maashina jedhama meeshaan isii. Akkuma jirutti waan baay'ee nama jedhu keessaa immoo maashina uffata hodhu akka koneetiin jirtu maashina uffata hodhu kanas finfinnee deemnee binnee fi asitti hin arganne jechuudha. Maashina oriijinaalaa fi beekamaa ta'e ilaalaame karoora guddaa qabu jechuudha obboleettiin teenya tuni baay'ee baasuun barbaadu maaliif anillee ogummaa isaan qabu waan ta'eef baasee wanta akka biroon takka irraa buutu hin barbaadu. Gubbaan isaa xaawulaan isaa irratti akkatti namni hodhu jechuudha asirra jira. Maashinni kun maashina zamanaawii jechuudha mabraatiin hojjeta. Overlookii wanta adda addaa kan hodhuu danda'u. Overlookii jechuun caafii akkaan dachaasanii akka durii sanii hodhuu osoo hin taane jirbiidhaan kan hodhuu danda'u jechuudha. Isa kana xaawulaa isaa akka gubbaatti kun immoo tuyyuu maashinicha ol fuudhuun baay'ee ulfaataa hin danda'u jechuudha sochoosa asirra. Kuna sokkeetiin isaa isa kana shimaan isaa ibsee danda'anii kan caala. Kanallee kaartoonii kana keessa meeshaan isaa jira. Eeyyoo kaartoonii kana keessa illee meeshaan isaa adda addaa kirrii wal jala dabaluu waa hedduutu jira jechuudha nama isa addaan baasee ibsuuf mooyaa isaa nama barbaachisa. Fayyada wantoota keenya keessa illee xiqqoolee tommaa isin agarsiifne jedhanii banee jira. Keessa isaa isin agarsiisa daawwattoota keenya kallattii maaniin. Hayya daawwattoota keenya meeshaan maashina uffata hodhuu kun keessaa kana fakkaataa kun uffatuura adda addaa qaba. Deebi'ee immoo kun isa kirriin irratti inni jedhudha. Kirriin irratti zooru jechuudha. Waa hedduu qabaa bakka. Hundumaafuu wanti isa barbaachisu guutuun iyyuu asuma keessa jira jechuudha. Kanaaf warri bitachuu barbaadan maashina uffata hodhuullee isinii bituu dandeenya. Kunoo zayitii isaati kuni akka gizee gaxxamamu itti naqamu jechuudha. Wanti isin barbaachisu hundi guutuun as keessa jira. Kallattii maaniin kaartoonicha deebisee ashagaaf jechuudha. Daawwattoota keenya yoo isin barbaachise namni obboleessa qabdan namni mootuyyuu ijoolleen jirtiin ijoollee waxaatii nama hojii qabsiisuu barbaadan achi teessanii birrii erguuf osoo hin taane maashina kana bittanii uffata hodhuu osoo barsiistanii jechuudha. Namni ofii isaatiif danda'ee yoo jiraate das nama jedha malee harka namaa eeggachuu waan gaarii miti isiniin jedha daawwattoota keenya. Kallattii maaniin maatii keessanii bituu yoo barbaadan maashinni uffata hodhu kuni galmeera laalee isinitti agarsiisa. Maashina uffata hodhu qarshii 42 bitamee kun